Kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan qophii addaa ayyaana qillee sababeeffachuudhaan as istuudiyoo Gaammee keessatti isin biraan gahaa jirrudha. Gaanus guyyaa irraa ayyaana wantoota fakkaatan wantoota garaagaraa shubbisa adda addaa ijoolleenis gaadhiyeessanii nu bohaarsaa oolaniiru. Isinis mana keessan teessanii akkasiin ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa jirtan abdii gaarii qabna. Kana beektuu laatu? Kana beektuu keenya guyyaa har'aatiin immoo waan addaa addunyaa irratti wantoota adda adda ta'an wantoota garaagaraa odeeffannoo haaraa garaagaraa ijoolleetti himaa jirra. Isaan keessaa immoo yeroo jalqabaatiif bilbila harkaa namoonni ittiin wal dubbisan wal quunnaman garaagaraa kana namni hojjetee kaampaanii Motoroolaa jedhamu namtichi hojjetes nama Maartiin Kuuper jedhamu yeroo jalqabaatiif nama bilbilichaan bilbileedha. Innis egaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1973 kan hojjetame yeroo ta'u namni yeroo jalqabaa ittiin bilbilee yaalii taasises egaa namichuma kana Maartiin Kuuperidha. Baay'ee namatti tola. Bilbila kan harkaamoo kan sararaadha garuu dura kan uumame? Kan dura uumame bilbila sararaadha. Isoo namni uume hoo? Bilbila sararaa kan immoo namni hojjetee Alexander Graham Bell jedhama. Alexander Graham Bell jedhama. Inni immoo bilbila sararaati kan hojjete. Bilbila mobaayilii moo maal jette? Maartiin Kuuper jedhama. Dhageessanii jiru? Baay'ee gaariidha egaa odeeffannoo gaarii nuuf fiddee dhufte. Kanatti fufee egaa barattuun Imaam Abbee aadaa Oromoo keessatti egaa aadoota baay'eetu jira. Isaan keessaa maal qabattee akka nu dhufte egaa qophii kanarraati kan nuti hubannu. Kanaaf amma xumuraatti hordofaa. Haamileen naansi madda. Ashama akkam jirtu daawwattoota OBN Gaammee maqaan koo Imaan Kadir jedhama ani kan irraa dhufe seenaa yeroo san School of Excellence irraa lakkoofsa 4 kan isiniif dhiyeessu aadaa fuudhaa fi heeruma Salaaleeti. Fuudhaa fi heeruma shamarri mirga gurbichaa ta'uu fi dhabuu isaa filannoon isheef ni laatama. Yaa abaayyee koo yaa ayyoolee koo maaltu maal ta'e kan badii ta'e cabayyoo hin tuffanne darbayyoo hin dubbanne yaa ayyoolee koo iddoo ciisaa koo gumbii dhaabbadha dibaa ko sama kaawwadha dibaa mataa koo sama kaawwadha yaa obbolee koo gadi bahaati garbatti siksaa guyyaa kennaa koo gaafa torbee koo kurnutti hiksaa gaafa kurnoo koo maali funyoo koo egaa kan isiniif dhiyeesse kun gosoota afoololoo keessaa isa tokko ta'uun beekama. Afoololoo jechuunis afaaniin dhaloota irraa dhalootatti kan darbudha. Waan na dhageeffattaniif guddaa galatooma. Ijoolleen mana keessan teessanii nu hordofaa jirtanis akkasinitti gammadaa jirtan abdii gaariidha kan nuti qabnu. Mee kanatti aansinee maal qabna gamme? Kanatti aansee egaa akkuma silaa egaa taphadha kan nuti qabnu. Tapha kanas abbaan mo'ate badhaasa qaba. Daawwattoonni keenyas mana ta'anii akka isaan bashannanaa jiran qophii keenyatti bohaaraa akka isaan jiran egaa abdii guddaadha kan nuti qabnu. Yeroo hundumaa filannoon keessan OBN Gaammee ta'uu isiniin jecha OBN Gaammee egaa qophiilee daa'imman barsiisan bohaarsan hedduu qabatee jira keessumaa immoo guyyaa ayyaana ummata wajjin kabajuudhaan kan inni beekamu jechuudha. Kanaaf filannoo keessan OBN Gaammee godhadhaa eessayyuu hin deeminaa isiniin jecha egaa tapha qabna. Taphni kun immoo egaa abbaan mo'ate badhaasa qaba jechuudha. Tapha babbareedaatu jira. Ammas taphoonni afaan baay'eetu jiru. Taphni kun egaa nama afuriin kan taphatamudha. Namni afur akkamittiin taphataa jettanii akkasiin gaaffii wal gaafachaa jirtan shakkiin qabu. Taphni kun nama afuriidhaan kan inni taphatamu. Akkasittiin harka wal keessa galchatanii nama afuriin naanna'anii kubbaa teenesii beektu? Argitanii beektu miti? Kubbaa teenesii irraa afaan haayilaandii irra dhaxxanii kubbaa kekkeessu jechuudha. Sinii galee naannoftanii dabaree fudhattu. Sinii galeera? Egaa ijoollee afur filanneeti kan itti jirru. Egaa taphni keenya akkuma argaa jirtan asii qodaan jira, kubbaan teenisii jira. Isa kana wal qabatanii deemaniitu kubbaa teenisii sanarra kaa'uu jechuudha. Isa immoo harka bitaatiin. Utuu gadi hin jedhin irra kaa'uu jechuudha. Sinii galeera? Harka wal qabattu geengoo uumtu jalqaba utuu gara taphichaatti hin deemin duratti kubbaa teenisii dhaxxanii kaastu. Erga kubbaa kaastanii immoo dabaree waliif kennitanii
Haayilaandii kanarra tokko tokkoon waliif. Sinii galeera miti? Eegaluuf tokko lama sadii sirriitti qabaa harka walii. Dabareedhaan dabaree haamilee kennaa fiiqa. Amma kubbaa teenee sii kaasanii jiru. Suuta irraa kufee jennaan. Haamilee kennaa fi wali teessaniirta. Oh! Suuta. Namni lama deebiseera. Suuta. Namni sin keessaa dadhabee hin jiru. Baay'ee namatti tola. Egaa taphichi maal agarsiisa? Tokkummaadhaan walii wajjin jiraachuu, walii wajjin hojjechuun waan kana hojjechuu danda'aniiru. Mee hamilee kennaafi. Egaa badhaasa qabna namni ijoollee kanaaf. Badhaasa qabna nee wadaa galleefii jirra. Isaanis immoo seeruma naamusa taphichaa eeganii taphatanii jiru. Akenni nuuf hin dhiire. Harka rukutaa fi. Hamilee kennaafi ka. Kunoo. Bagattiin sin ga'ee ayyaana gaarii siniif haa ta'u. Hamilee kennaafi. Kan isin daawwachaa jirtan qophii ayyaana qilleensoo beeffachuudhaan as istiidiyoo Gaammee keessatti qopheessinee taphoota barsiisoo bashannansiisoo adda addaa isin biraan gahaa jirra. Taphii amma taphatamaa ture akkam ture dorgommichi? Dorgommichi baay'ee gaariidha. Egaa hundumti isaanii milkaa'aniiru. Tokkummaadhaan gareedhaan waa hojjechuudha kan inni mul'isu jechuudha. Kanaaf baay'ee namatti tola ture. Mee hamilee ofii kenna. Ayyaana kanatti egaa daawwattoonni keenya wajjin bohaaraa akka jiran abdii guddaa qabna. Qophii itti aanutu jira. Mee qophiin itti aanu sun maalidha laata? Egaa Oromoo biratti ijoolleen yeroo taphatan tapha garaagaraa qabu. Innis immoo tapha ijoollee jedhama. Taphni ijoollee immoo tapha duwwaa miti. Barumsa of keessaadha kan inni qabu. Kan isaan ittiin herrega baratanii, safuu hawaasaa, duudhaa hawaasaa kan ittiin baratanii hedduutu jira. Isaan keessaa tapha abbaa boloo jedhamu tokko qabu. Maal akka ta'e egaa aniyyuun beeku isuma hordofne. Garuma qophichaatti dabarraa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nu waliin turaa isiniin jenna. Abbaa boloo boloo narraa dhoorgi maal si godhe boloon dooqatiyya laalee bishaanitti na jalaa gate hin danda'u tuqaa abbaa boloo ija bu'i maal si godhe hiddi abbaa boloo ija bu'u dide abbaan boloo boloo narraa dhoorgu boloon dooqatiyya laalee bishaanitti na jalaa gate hin danda'u tuqaa hidda kana nyaadhu maal si godhe hiddi abbaa boloo ija bu'u dide abbaan boloo boloo narraa dhoorgu de boloon dooqatiyya laalee bishaanitti na jalaa gate hin danda'u adurree tuqaa nyaadhu maal si godhe tuqaan hidda nyaachuu dide hiddi abbaa boloo ija bu'u dide abbaan boloo narraa dhoorgu dide boloon dooqatiyya laalee bishaanitti na jalaa gate hin danda'u saree adurree nyaadhu maal si godhe adurreen saree tuqaa nyaachuu dide tuqaan hidda nyaachuu hiddi abbaa boloo ija bu'u dide abbaan boloo boloo narraa dhoorkuu dide boloon dooqatiyya laalee bishaanitti na jalaa gate hin danda'u waraabessa saree nyaadhu maal si godhe sareen adurree nyaachuu dide adurreen tuqaa nyaachuu dide tuqaan hidda nyaachuu hiddi abbaa boloo ija bu'uu dide abbaan boloo boloo narraa dhoorgu dide boloon dooqatiyya laalee bishaanitti na jalaa gate hin danda'u leenca waraabessa nyaadhu maal si godhe waraabessi saree nyaachuu sareen adurree nyaachuu dide adurree tuqaa nyaachuu dide tuqaan hidda nyaachuu hiddi abbaa boloo ija bu'uu dide abbaan boloo boloo narraa dhoorguu dide boloon dooqatiyya laalee bishaanitti na jalaa gate hin danda'u nama leenca ajjeesi maal si godhe leenci waraabessa nyaachuu dide waraabessi saree nyaachuu sareen adurree nyaachuu dide adurreen tuqaa nyaachuu dide tuqaan hidda nyaachuu dide hiddi abbaa boloo ija bu'uu dide abbaan boloo boloo narraa dhoorguu
bolondoo qatiyya laalee bishaanitti na jala gatee hin danda'u. Yaa Waaq nama kana ajjeesi. Maal si godhe? Namni leenca ajjeesuu dide leenci waraabessa nyaachuu waraabessi saree nyaachuu dide sareen adurree nyaachuu adurreen tuqaa nyaachuu dide tuqaan hidda nyaachuu dide hiddi abbaa boloo ijabuu dide abbaan boloo narraa dhorguu dide bolondoo qatiyya laalee bishaanitti na jala gate. Tole yaa Waaqa ati mootii waa hundaati. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Egaan baay'ee namatti tola ture miti miidhagina. Baay'ee namatti tola ture abbaan boloogaa. Baay'ee namatti tola. Egaa eegisaa rabbi waan hundumaa olii kan jedhuun xumuranii mee mileef kenna. Baay'ee na dhibeenii dhageen beeku waan ta'eef baay'ee natti toleera. Waan addaati keessumatti keessaa sareen maaloo nyaachuu dide. Akkasi miti? Egaa guyyaa har'aa qophii ayyaana qilleensaa beeffachuudhaan taphoota barsiisoo bashannansiisoo ijoollee mana barumsaa seenaa yeroo sanii wajjin qophiilee babbareedaa isin biraan gahaa jirrutti akkasiin bu'aaraa gammadaa jirtan abdii gaarii qabna. Waan nyaatamus waan dhugamus irratti hunachaa ammallee qophiin keenya hin dhumneen waliin bu'aaraa isiniin jenna. Kana beektuu laatu? Beektuu? Beeknas hin beeknus hin namni nutti himi. Tol ilmoon harree maal jedhamti? Ilmoon harree maal jedhamti? Namni beeku jira? Ilmoon harree bineensonni hundumtuu ilmoon qabu mitiire? Ilmoon harree maal jedhamti? Bukurii sirriitti deebistee. Ati garuu beekta turte? Beekun ture. Dhugaa? Baay'ee namatti tola. Kana beektu? Kana beektu? Ilmoon sattawwaa maal jedhamti? Sattawwaa beektu miti? Sattawwaan kan morma ishee dheeraati maal jedhamti? Namni deebisu hin jiru? Hundi keenya hin beeknu tumtu suma duwwaa beekaa nu deebisi. Hundumti keessan hin beektanii? Na badhaastu? Badhaasa qaba? Badhaasa hin qabu. Hin qabu? Gahu inni ijoollee. Badhaasa hin qabu taanaan isinitti ni baqa deebisa. Hin qaba? Na badhaastu? Tole ilmoon sattawwaa bocolaa jedhamti. Bocolaa. Bartaniitu miti? Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha egaa qophiin keenya itti fufee jira. Mee amma immoo agarsiisa uffata aadaarraa waan adda ta'e tokko qabannee jirra gaarra moo mitiire? Innis ijoolleen aadaaf ammayyaa wal bira qabanii aadaan maal jedha ammayyaan immoo maal jedha waan jedhu irratti waan qindeeffatan qabu bifa diraamaatiin waan bareedaa ta'e akka isaan nu biraan gahan shakkii hin qabnu. Dhugaadha Oromoon safuu qabaa safuun isaa immoo kan addunyaadhaaf fakkeenya ta'udha jechuudha. Kanaaf mee waan isaan jedhan waliin hordofnu turtii gaarii. Waan bara kana keessa laalaa jiru dhugaa waan nama qaaneffachuudha. Aadaa keenyarraa waan hin eeggamnedha dhugaa. Dhugumadha argaan jiran iyyuu karaa irratti. Sheenoo dhuguma isheeti karaa irratti wanta aadaa keenya hin calaqqisiisne baay'eetu argamaa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Isinoo haadha beektu mee isin zayitii shunkurtiin akkam isin godhaa jirtu? Zayitiin iyyuu manaa nu baasuu dideem. Maal gochuu dandeenya miti? Garuu wayyaan kee bareeda bar. Dhugaa? Dhugaan bareeda hankellee. Hankeesni bareeda baay'ee bareeda sayyoo wanni kun. Eeka wanni aadaa ni bareeda wanti hunduu. Aadaan keenya hundi calaqqisiisuudhaan baay'ee babbareedaa jira. Dhugaa. Karaa irratti nama qullaa deemu baay'een argaa jira. Ani kan jedhu intala too maal akka ta'e beektaayyuu kun? Aadaa keenya akka tuqu beektaa? Maal keen tuqeen? Akkam fedhootuun uffadhe? Wayyoo na tuqxa malee aadaa kiyya yoo balleessitu callisee tan si laala. Aadaan kiyya akkamitti bada? Maal rakkoo qabare? Wayyoo waan hin taanedha. Maaloo aadaan keenya yeroo badu baay'ee nama gaddisiisa. Maali qullaa deemuun maali sitti hin dhaga'amu ta'ennaan nutti hin dhaga'ama. Waan hin barbaade uffachuun mirga koodha. Yoo mirga ta'e garuu nutu qaba maaliif qullaa deemtaati? Waan an deemuu barbaadeef baay'ee narraa bareeda kanaaf. Maalidha intala koo maal dirattee kuni wayyaa jettee dirattee maalidha maali kuni bar safuu miti safuu keenyaa miti aadaa keenyaa miti maalidha maal dirattee? Maaltu si galchee maaltu si cinqee maallaqi koo haa cinqamu. Akkamitti nan cinqu kuni safuudha.
Siin galchuu. Akkamitti nan cinqu aadaa kiyya yeroo badu callisee tallaalaa? Siin galchuu koo ani akka fedhee uffachuu mirgaan qaba. Ani garuu kanaan jedhu mee waanuma uffattee jirtu iyyuu laaltaa? Wayyaa rabbii kiyya. Ati qullaa deemtaa sitti hin dhaga'amu. Anatti garuu qorraa jira beektaa? Kun aadaa keenya tuqaaree. Seeraan safuu hawaasaa aadaa keenya tuqa. Kanaafuu maal gochuutu nurra jirare? Waan gochuu qabdu kootu sittan agarsiisaati. Oromoon aadaa akkanaa qaba. Odoo akkana kan bareedu qabdu kan qullaa deemtuun maaliif barbaachise mee amma maal sitti fakkaachaa jira? Baay'ee natti tolaa jira. Atuun akkanatti uffachuu danda'u kan qullaa deemuu kiyyatti baay'een gadde. Garuu amma waan sin barsiistaniif guddaa galatooma. Oromoon aadaa akkanaa qaba. Aadaa keenya eeggachuun barbaachisaadha. Maaloo haadha ayyaantu dhuguma kee itti waan baay'ee barsiiste. Eeyyan ilma kiyya laalteertamti kanatu sitti bareeda. Utuma kana dirachuu qabdu maaf qullaa deemuun siin barbaachise? Oromoon aadaa akkasii qaba. Kanaaf ammaan booda akkasitti uffadhu. Anis hubadheeraa kanaan booda akkanaan uffadha. Baay'ee guddaa galatoomii. Aadaa keenya haa eeggannu. Egaa ijoollee kan daawwachaa jirtan qophii ayyaana qillee sababeeffachuudhaan as istiidiyoo Gaammee keessatti taphoota barsiisoo bashannansiisoo adda addaa guyyaa ayyaana urgoofnee wantoota garaagaraa isin biraan gahaa jirutti waaraa bashannanaa akkasiin jirtan shakkii hin qabnu. Mee amma kan daawwannee deebine ijoolleen aadaa fi ammayyaa wal fakkeessanii keessumattiyyuu yeroo ammaa kana Oromoon gara aadaa isaatiitti deebi'uu qaba. Uffannaan aadaa keenya kan keenya dhagatuu hin qabnu jechuudhaan bifa lamaan aadaa fi ammayyaa nuuf dhiyeessanii jiru. Kunis immoo safuu ganamaatti deebi'uu akka qabnu kan nu barsiisudha. Egaa safuu fi aadaan Oromoo kan addunyaadhaaf fakkeenya ta'edha. Kanaaf isatti deebi'uu qabna kan jedhu nuuf dhaamaniiti kan isaan jirani. Egaa kanatti aansee barattuu Dibooraadhaa fi akkasumas itti aansee immoo Beekii Imaan waan nuun jedhan qabu. Ayyee daawwannee walitti deebinu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Duraan dursee carraa kana waan naa kennitaniif guddaa galatooma. Ani maqaan koo Dibooraa Amsaaluu Muruun jedhama. Barattuu kutaa 5tti mana barumsaa seenaa Yerusaalem School of Excellence lakkoofsa 4 irraan dhufe. Nagaan hunda dursaa hangafa warqee filooti. Ani nagaa kooti baga nagaa taatanii. Walaloon mata duree kiyyaa ayyaana baay'eetu jira kan hin lakkaawwamne muraasan dubbadhee hin fixu. Isa kabajamaa isa Oromoon beeku irreechi tokkoffaadha ammallee itti fufa. Ayyaana qilee cuuphaa masqalaa fi chambalaalaa yoo jennee dandeenya kana qofaa miti kumaan lakkaawwama. Ayyaanni keenya kuma aadaan keenyallee kuma aadaa keessummaa simachuu aadaa araaraa aadaa uffannaa qabna kana qofaa miti kumaan lakkaawwama. Ayyaanni keessanii kan gammachuu kan tokkummaa isiniif haa ta'u jedheen adda bahaa waan biraa hin qabu. Waa'ee ayyaana kanaa dubbadhee hin fixu. Waa'ee ayyaana kanaa dubbadhee hin fixu. Waan na dhageeffataniif guddaa galatooma. Ani maqaan koo barattuu Beekii Imaan jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa seenaa Yerusaalem lakkoofsa 4 irraati. Amma kan dhufe waa'ee bu'aa barnoota safuuti. Safuu jechuun hariiroo uumaa fi uumamaa jidduutti ta'u kan ta'uu hin qabne seera adda addaa baasuudha jechuudha. Ani duraan barnoota safuu osoo hin dhufiin dura waan baay'een beeku ture. Wanta baay'ee hin hubanne aadaa fi aadaa hin taanes hin hubanne ture. Erga barnoonni safuu dhufeeti garuu waan baay'ee hubadheera jechuudha. Itti gaafatamummaan waan keessa waan hubadhe ergas barnoonni safuu dhufeeti immoo inni tokko itti gaafatamummaa bahu maal akka ta'e baradheera. Itti gaafatamummaa bahu jechuun immoo hojii namarraa eegamu tokko haala gaariin raawwachuu jechuudha. Anuma fakkeenyaaf itti gaafatamummaan koo obboleessa koo gargaaruu hojii manaa koo hojjechuu mana barumsaa barnoota barachuun itti gaafatamummaa kooti jechuudha. Ijoolleessinis akka itti gaafatamummaa adda addaa qabdan abdii guddaan qaba jechuudha. Itti gaafatamummaanis gochi keenyaaf itti gaafatamummaanis sadarkaa qaba. Isaanis itti gaafatamummaa sadarkaa nama dhuunfaa, itti gaafatamummaa sadarkaa maatii fi hawaasaa fi itti gaafatamummaa sadarkaa biyyaati. Haaluma kanaan itti fufna waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Baga ayyaana qillee geessan jedha.
maqaan koo barattuu Amdiyaa Juneediin jedhama. Maqaan kiyya Naayif Seeyfaddiin jedhama. Ani maqaan koo Obsineetii kan jedhama. Ayyaana qillee ayyaana gaarii isiniif haa ta'u baga geessan. Baga ayyaana qillee isiniin ga'eedha. Maatiin koo firoottan koo hiriyoottan koo baga ayyaana qillee ittiin isin ga'e. Baga geessanii guyyaa fayyaa baana hoggaate bashannanaatti bashaada harree ayyaana waggaadha. Egaa qophii addaa barattoota mana barumsaa seenaa yeroo sanii waliin isiniif qopheessaa jirru irraa barachaa ittiin bu'aaraa akka jirtan egaa abdii guddaadha kan nuti qabnu. Eeyyeen egaa nus wantoota babbareedoo ta'an ijoolleen haala garaagaraatiin dhidhiyeessaa jiranis ayyaana urgaan akka isaanitti bu'aaraa jiran shakkii hin qabnu. Qophii keenya gaama gara goolabaatti finnee jirra mitiire garuu otoo hin goolabiniin dura gaaffiif deebii qabna. Gaaffiif deebiin keenyas barattoota 4 gidduutti kan gaggeeffamu ta'a. Garuma sanatti isin dabarsina ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nu waliin tura. Gara gaaffiif deebii keenyaatti dabarreeti kan jirru barattoonni 4 qophaa'aniiru garee lamaan jechuudha. Barattoonni kunis egaa lakkoofsa isaan bira kaasanii jiru. Lakkoofsa si bira jiru situ himaa fi lakkoofsa ana bira jiru immoo natu gaafata jechuudha. Dura ijoollee kana wajjin wal barru maqaa isaanii ijoolleetti himatanii seerraa eegallu. Maqaa kee? Ani maqaan koo Barattuu Fadiilaa Adam jedhama. Ani maqaan koo Dibooraa Amsaaluun jedhama. Ani maqaan koo Barattuu Sumayyaamaan jedhama. Ani maqaan koo immoo Barattuu Beekii Maanan jedhama. Warbartamni ijoollee? Maqaa isaanii dhageessaniitu. Baay'ee gaariidha. Egaa eenyurraa eegallu? Lakkoofsa 7. Lakkoofsi 7 ana bira jira. Qalbeeffadhu filannoo qaba. Irreechi hora Arsadii magaalaa kamitti kabajamaa jedha. A. Finfinnee, B. Bishooftuu, C. Adaamaa, D. deebiin qabuudha. B. Bishooftuu. B. Bishooftuu jettee argatteetti. Kan carraan kiyya nagee immoo lakkoofsa 5. Gaaffii lakkoofsa 5 ana biraadha kan inni jiru. Kanneen armaan gadii keessaa kamtuu faayidaa ofiin boonuuti? A. Miira gaarii qabaachuu, B. Ofitti amanamummaa, C. Hanqina ofitti amanuu, D. Hunduu deebiidha. D. Hunduu deebiidha. Sirriitti deebistee. Lakkoofsi anarra ga'e lakkoofsa 2. Lakkoofsi 2 ana bira jira. Qajeelfamoota seera tiraafikaa kan ta'e isa kamiidha jedha. Irransi deebi'aa. Qajeelfamoota seera tiraafikaa kan ta'e isa kamiidha? A. Kallattii mirgaa qabatanii deemuu, B. Naannoo marfataatti daandii qaxxaamuruu, C. Mallattoolee tiraafikaa kabajuu, D. deebii hin qabu. C. Mallattoolee tiraafikaa kabajuu. Sirriitti deebistee. Carraan anarra ga'e lakkoofsi 1. Lakkoofsi 1 sanuma bira jira ammas. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu duudhaalee hawaasaati? Kanneen armaan gadii keessaa kamtu duudhaalee hawaasaati? A. Waadaa eeguu, B. Namoota biroo gargaaruu, C. Qabeenya waliiniitti sirnaan fayyadamuu, D. Hunduu deebiidha. D. Hunduu deebiidha. Sirriitti deebistee. Gaaffii lakkoofsa 11 akkas jedha. Barnoonni safuu maal barsiisaa jedha. A. Itti gaafatamummaa keenya akka baanu, B. Sobaan kakachuu, C. Biyya ganuu, D. Hunda. A. Itti gaafatamummaa keenya bahuu. Sirriitti deebisanii jiru. Amilee kennaafi. Anaan kan nagee lakkoofsa 6. Gaaffii lakkoofsi 6 na bira jira. Barnoonni safuu akka waliigalaatti bara kam eegale? Barnoonni safuu akka waliigalaatti bara kam eegale? A. Bara 2014, B. Bara 2010, C. Bara 2016, D. Bara 2013. C. Bara 2016. Sirriitti argatteetti. Lakkoofsi anarra ga'e lakkoofsa 4. Gaaffii lakkoofsa 4 kamtu safuu hawaasaa dagaagsuu danda'a? A. Sobaan kakachuu, B. Dhugaa dubbachuu, C. Waliin hojjechuu, D. Baa fi Caan deebiidha. D. Baa fi Caan deebiidha. Sirriitti argatteetti. Lakkoofsi anarra ga'e lakkoofsa 3. Gaaffii lakkoofsa 3 gulantaalee sirna gadaa keessatti kan lammaffaa irratti argamu isa kamiidha jedha. A. Dabballee, B. Kuusaa, C. Gaammee xixiqqaa, D. Hunda. C. Gaammee xixiqqaa.
Argatteetti. Ijoolleen irraa kan danda'amne hundumaa isaa deebisaadhaaf Baay'ee qaxaleedha ijoolleeni. Gaaffii lakkoofsi 10 akka jedha. Sirni gadaa maal barsiisaa jedha. A. Aadaa. B. Duudhaa. C. Seenaa. D. Hunda. Daa hunda. Daa hunda jettee argatteetti. An lakkoofsi kee kan irra ga'e lakkoofsa 12. Gaaffii lakkoofsa 12 akkas jedha. Guyyaan har'aa ayyaana jedhameetti kabajamaa jira. Ayyaana maalii jedhama? A. Masqala. B. Ayyaana Qilee. C. Faasikaa. D. Cuuphaa. B. Ayyaana Qillee. Ayyaana Qilleetteetti sirriitti deebisteetti. Ijoolleen kan hin danda'amne an hunda kanan deebisu dhee yaanne garuu hundumti keessan ciccimoodha qaxalootadha harkadhaa fi kaasinillee. Lakkoofsa 8. Gaaffii lakkoofsa 8 akkas jedha. Irreechi bakka gurguddaa meeqatti qoodamaa jedha. A. 4. B. 3. C. 2. D. 5. Caa 2. C 2 jetteetti maaliif maalima nutti himuu dandeessa? Ibsuu dandeessa? Irreecha malkaa fi irreecha tulluu. Sirriitti argateetti harka rukutaa fi Gaaffii lakkoofsa 9. gaaffii lakkoofsa 9 akkas jedha. Kamtu dirqama barataa miti jedha. A. Barachuu. B. Qo'achuu. C. Maatii fi biyya hoogganuu. D. Hunda. Caa maatii fi biyya hoogganuu. Argatteetti sirriitti rukutaa fi kaamilee. Hayyee hundumti isaanii deebisaniiru. Kanaaf mee amilee kennaafi? Amilee? Maaliif dadhabde moo? Baay'een dadhabee dhugaa. Achi deemee as deemee achi deemee as deemee. Akkatti bareeddanii. Ijoollettiin qaxaleedha daadoo. Hundumti isaanii gaaffii gaafataman deebisaniiru. Deebisanii? Isaanii ciccimoodha baay'ee. Gaaffii 12 gaafatanii gaaffii 12 guutuu argatanii jiru. Namni dhabe tokko iyyuu hin jiru. Maalittiin jettame? Hamilee kennaafi malee. Qabimee bareeddu ko. Yaa maqaa maqaan kennaa. Badhaasa sanii. Asumarraa eegaliitti kenniif. Badhaasa gahaa qabattee hin dhufne moo dar? Qabattee hin jira. Amilee? Galatoomii Adaada. Galatooma. Galatoomii Adaadoo. Baay'ee namatti tola. Adaadoo galatoomii jechaa kunoo badhaasa fiddee ijoollee kana gammachiisteetta isaanuu gammadaniiru. Anis baay'een gammadee jira dhugaa. Gammaddanii? Tole badhaasni kun immoo boru isinis maniin kaboodee Amma baruun hin danda'amu. boru iddoo guddaa geettanii akka isin laaluu fi waan guddaa akka isin hojjettanii fi tole namuddama. Muddamaa jirta? Maal Namuddama. xiqqoo ijoolleetti naasoftu? Maala naasaa ijoolleen la leellolleen argite? Si eegaarte? Dhoka. Laalaa isin sobee dhugaa. Garuu ijoollee waa tokko jechaaru. Guyyaan guyyaa ayyaanaati. Ayyaanaan immoo afaan duwwaa taa'uun gaarii miti. Kanaaf OBN gaammee waan qopheeffame jira. Dhugaadha dhugaadha. Isa kanaaf immoo adaadoon tuunuu murtee deemtee kan jedhanidha. Kan isaan jechaa jirani daabboo jechuudha. Maalaan ijoollee xiyyaaf qabime. Tole, tole. Na eegaa. Tole. Baga geessadii guyyaa fayyaa baana hoggaate bashannanaatti bashaada harree ayyaana waggaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa ammas irra deebinee baga ayyaana qilleetiin isin ga'e isiniin jecha egaa ayyaana kana sababeeffachuudhaan as istuudiyootti qophiilee adda addaa isin biraan gahaa turuun keenya egaa ni yaadatama.
Egaa nus guyyaa ayyaana qilleensa sababeeffachuudhaan qophiiwwan bashannansiisoo barsiisoo garaagaraa isaan biraan gahaa turreeqa. Goolabuuf deemna. Egaa Oromoon akkuma jedhu damma otoo mi'aawuu maragu jedhama mitiire. Egaa nutis otoo nuti tolu barattoota kanaa wajjin yeroo dabarsuutu nuti tolu sagantaa keenya goolabuudhaaf kan nuti deemnu. Egaa jaallattanii OBN gaammee waan filattaniif galanni keenya guddaadha. Gammachuun isaa kee Meskereen Baaruu akkasumas ogeessota kaameeraa ogeessota istuudiyoo mara taanee isin faana turre. Egaa qophii keenya asirratti xumuruuf deemna. Qophiileen OBN gaammee hafanitti fufu ayyaana gaarii turtii gaarii.